فانو نوبيتا عرب نوبيتا ورا جكاني كنا يا أمة فايدان قبلي سني كلامي وفي سني فايدان قبل بريت أنا وجه نقاشي دو جبات فانو ولا كان بينه وجولة ولا تنا كده نملة كجيسون قبل رفتارين بولينا هندي كيسان صونا من بدين ساعة نفدا بودن له أنا تدبي أكوف جنجران نتو هذا باتر أفيس يوج الرادو الله نجيس كوبورا نمني لبوتي يس ركين الران نجايل جوار محمدي أكم لجبا داغا البينا ساعتي أما كان كيست الباتي فنجان برباج سوجو ورقدات إذا هم تقولوا ويتكام موتوما وانا ندقفيف مالي موتوما نمو أم بدي دلقا أنا منجرا دكتور أبي رانا جواري نمفيد والله جدين نمبيكم فيدوا اللي ولكن هم تقولوا لي كبلوني كانت ميشا سيبا كني نرجتني متورك قلچن باجاجي تقلچن ميشا سيكين سبده هم تقولوا لي مالتا أمة قدّا أمة سفوق أبو أمة عاداك أبو كان بقوا قد بومنا أكادير ننقوته باية نقام فتشيس باية كام فن بوليس كين جوار وجي أتي إيجالته لما شو قدّان سرافك يادا أدادا والفندق يروح ما كان يجتشور لا نتيف جوينا كست وليد تاجر لا أكست وجيس ديفنه بوستي جوار كفا كانت تدين جلالة way jawwee galatoom harmaa faqaleen dalagadee meeqaati dubbatti durallaa gaara san gubbaan taala harreen ajjirtuun gaara san gubbaa taa'ee Oromoon birraa'e nama kuma kudha shantu laayikii godhatte si Aminaa Culullee wallaahi billaa akka ofirra fincaalte kanatti nama baay'ee ofirra fincaalaa jira ijoolleen teena suudii kana keessatti baay'ee ofirra fincaalaa jira ana gasabummaa jijjiirate yoo kada qullee ta'e dhugaa rabbii sitti himaa affarroo kana kana jalliseetu masiibaa ya malee sodaata kan qabon ila sitti balal affarroo kana kana jalliseetuma jawaariin soqa gaafa hidhaa baheen siin jaaban gurbammaan isin argitan surretti albaa isin jettaniin kun jechu shira mootummaan keessa jiru irra geenya takka takka mootummaan jimlaan hin ka'e musin teema embassy keessa eenyu hawaan kana dalagu deemu irra geenya community keessa saawudii xiqqoo tana dhiisaati Itoophiyaa guddoo saawudii keessa namni keenya ka jiru yoo akka muddati miliyoona tokko lama miliyoona 120 keessa maafiyaa 120 guurree gayyaafnee jira saawudittis namni embassy taa'ee waan kana dalagu jiraannan gaffuules taatilla itti gaafatama taphni akkanaan jiru hunda baala walirratti jumlaan deemu barbaadu garuu amma nama saawudii tokko dubbisaan ture har'a embassy Itoophiyaadha gaafa tokko waa'ee ijoollee ajjeefamuu kana akka ishuutti itti kaasee hin beeku. Ambaasaddarri Saawudii jiru bar bakka bu'aa keessan hojjetaa lammiilee Itoophiyaa biyyisan jiraniiti. Hojiin isaa nageenya keessan dantaa keessan tiisuu waan biraan qabu bikkasanii hariiroo akka mootummaatti mootummaa lamaan fidu hunda caalaa garuu hariiroon nuuf Saawudiin qabu lama jaradha. Tokko daldala bureetti erganna midhaan itti erganna. Hojiin ambaasaddaraa daldala san faasileetu jechuudha. Hunda caalaa immoo Saawudii irraa argannu nama ekspoortii itti goona. Nageenya mirga dantaa lammiilee sanii kabachiisuun hojii ambaasaddaraati. Gaafa tokko gaana jedhamu gaafa dura jedhake gurbaan achi dhaqee afaan arabaan beeku maal godhaan jee ambaasaddarri afaan arabaan beekne maal godha biyya arabaati. Ambaasaddara jechuun bara dubbii himaa keeti kominikeeshin ofiisara keeti biyya saniif. Hagara bishaan hundi uumamtee maqaan biyyaa badu ambaasaddarrii fi hojjettoonni embaasiidha waan kana ishuu guddaa godhanii poolisa wajjin ta'anii koominitii wajjin ta'anii ulamaa wajjin ta'anii ijoollee kana qabanii adabuu danda'uu qaban jechuudha. Kanan goone ammas godhuu danda'uu qaban. Kun waa'ee siyaasatii miti waa'ee paartii lamaati miti. Akka lammummaatti waan godhamuu qabu jechuudha. Ka warra ammas irra deebi'e warra keessa jirtan kan daddaatiin waan dadda hirmaataa akka turtan fakkeenyaaf warra haasoitan keessaa hoggaa namni ajjeefamu gastii irra warra turtanii jira amma ijoolleen keessaa naa dhufaa jira. Tatarteef afaan lallaaye amma booda hin dhiifu. Kanuma wal qabatee waan ammas ni kaasee taran gad jabeessa. Rakkoon akka haaftu barbaaddu dubbiin kana jaarsummaadhaan maaliin du'aayiidhaan miti kana. Baalagee akka ilkee Sikai. Maatu sindra gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan bakka kanatti argamuu keessaniif hedduu takkan gammadee kabajamoo bojo areesinillee arguu kiyyaaf isin biratti dhiyaatu kiyyaaf hedduu takka gammachuu qaba. Kanatti aansee mana kanatti warra ol na harkiftanillee ulfaadhaa isiniin jecha. Yaada kanarratti wanni nani qabu bakka kana jidduu wanni jiru yoo jiraate rakkoo sammuu yoo ta'e malee rakkoon jira jee yaadu. Ilmi namaadhaa tokko karaa kana keessa akka tahee gaafa dhufee biyya namaa kana gahu rakkoo jijjiirrachuuf malee rakkoo ofirratti dhaluuf miti. Namni kamiyyuu ni rakkatu malee immoo dhiifama audio godhachuuf. Rakkoon tokko yeroo uumamu tokkotti madda qaba. Maddi isaadhaa eenyu akka ta'e immoo Rabbi haa beeku. Maaliif akka ta'e immoo sababa hin qabu. Biyya kanatti namni kan wal fixaa jiruuf kan lubbuu wal balleessaa jiruuf duriyyoonni ittiin beekamtii barbaaduu fi dhiiga ilmaan miskiinatiin ittiin fooloo barbaaduudha malee
wanni asirraa argataa jira yoo jiraate goonkuma hin jiru. Lubbuu ilmaan namaa irraa ilmaan namaa ajjeechisiisaniiti ofii isaaniitii fooloo itti barbaadan. Yoo fooloon laayif irratti yoo namni 2,500 hin jiraanne nama hin tuman. Kuni maal jechuudha achirraa fooloo barbaaduudha malee ilmi namaadhaa tokko rakkoon inni itti waltumaa jiru goonkuma hin jiru. Kanaaf ammoo furmaata jiruun xiqqoo takka haga tokko kan furmaata taajee yaadu. Gama tokko goruun jaaladhu ani abbaan barbaaden jaalata abbaan barbaaden jibba. Namni ani nama gama kiyyaadha yookaan gama walloo jiru namaan beeku yookaan hin dhossee kan arsii qofarratti qubalaadhu kan argee qofarratti kan jimmaa qofarratti qubalaadhu yoo ta'e furmaatichi goonkuma argamuu hin danda'u. Yeroo immoo nuti ka walloo irratti qubalaadnu ka arsiidhaa callifamuu hin qabu abalu jaamee haga gandatti beekama gaafa karaa kana namni gaddeebee galu abalu galutti jira jaamee beekama gaafa inni galees jalatti hordoffii godhamee namni sun qabamuun rakkoo nama isa hafeef naga fiduudha. Malee inni darbee jira hin deebi'u garuu nama hafeef ammoo furmaanni ni dhufu. Inni immoo asitti hafee nama tumsiisu sun nama dararsiisu sun sanirraa fakkeenya fudhata ilma namaa hin dararu keessatti of argaa of eeggata. Inni kuni ilma namaa keessaa ilmi namaadhaa yoontini wahirraa fakkeenya hin fudhanne goonkuma jiilaan godhatu. Waraana keessattis yoo namni nama dura jiru hin madoonne waraanni duubaa fiigu tokko hin tasgabbaa'u haga arguutti jechuudha. Ijoollee wal darartu, ijoollee wal ajjeeftu, wal tumtu, wal qabdee waan akka malee wal gootu ijoollee baadiyyaa keessa daladdu. Kan ofii isaaniitti nyaataniitu hin quufin, kan haadha fi abbaan isaaniitu bilbilaan isaan dubbisee argin jechuun sababa niitoorkidha. Nama tumsiisuudhaaf garuu niitoorkii barbaada gaara meeqa bahan jechuudha. Kun rakkoo warri feemasoota ittiin fammasuudha lubbuu ilmaan hiyyeessaa ofii isaaniitti bakka nagaa ta'anii mana nagaadhaa mana akkana nama kana keessa jiru keessa ta'anii ilmaan miskiina irratti tarkaanfii fudhachiisaa jiran. Ilmaan miskiinatiin beekamuun ammoo goonkuma waan danda'amu natti hin fakkaatu. Ani obboleessa kiyyaaf yaada. Obboleessa keetiif yaada. Yoo obboleessi kiyya nagaa argatu kan hin taate dirqama obboleessa nama tokko kabajuun qaba. Dirqama haga anarra gahu eeguu osoo hin taane osoo anarra hin gahin duratti gabbahee dubbatuun qaba. Inni jalqabaa godhuu qabdanii fi godhamuu qabu. Ijoolleen arsiitis ijoolleen wallootis gabbaatee fuula tokko wal faana kennuudha nama isaaniidha. Wanni durriyyeen ganda hin qabdu jaamuus hin jiru immoo durriyyeen ganda qabdi. Wanni ganda hin qabne hin jiru. Gaafa waan gaarii dalage namni tokko yoo nama gartee gabbahee waan gaarii dalage gooticha warra walloo naan jecha gaafa namtuu dalage lakki namni kun ganda kiyyaa miti naan jechuun goonkuma hin danda'amu fudhadhu waan kana naaf fudhatamu. Akkitti naaf fudhatamu gaafa waan hamaa dalagees walloodha gaafa naan keerii dalagees walloodha. Akkasitti na fudhatuu qaban inni na jibbu akkasumatti na jibbuu qaba. Kanaafuu ijoollee walloorraayis ijoollee arsirraayis xiyyeeffannoon bakki itti kennamuu qabu warra lubbuu namaadhaa ajjeessaa jiru caalaa warri badii qabu warra ajjeechisiisaa jiru. Warri ajjeechisiisaa jiru ofii isaatii bakka gaarii jira bakka gaarii taa'ee lubbuu namaatiin taphataa jira ilmaan hiyyeessaa ajjeesaa jira. Furmaanni akka kanatti hin dhufu furmaanni akka itti dhufu inni bakka gaarii taa'u suni ilmaan hiyyeessarraa akka itti taa'u ofii isaatii yoo tarkaanfiin isarratti fudhatame qofa. Sanin ala ilmaan hiyyeessadhaa wal beekuu wajjin nagaan jiraanna jiraataa turre baadiyyaa arabaa kana keessa arsiisidhaa fi walloo jennee takkaa wal qonneen beennu nuti. Maal baruma 2 baruma 4 baruma kana keessa suudiin eegalame. Maal erguma foloon dhufee suudiin eegalame. Erguma tiktokiin kun dhufee foloon suudiin eegalame. Ilmaan namaadhaa kan dararsiisaa jiru namoota jajjabaa maallaqaan nama gargaarantu jira. Maallaqa kaffalanii ilmaan hiyyeessaa tumsiisaa jirantu jira. Argamaa jira viidiyoolee keessafuu afooshaa dhiiraa caalaa taa shamara Ameerikaa tana teessee ijoollee tana duuban warra waa godhu kana gartee itti kafantee fandii itti baaftu jira. Afooshaan takka taa dhuguma aadaa ofii leelisuuf jaaramtee jira taa walawwaallatu. Takka immoo tanuma keessa tanuma ijoollee tanaa jaaramtee jira jechuudha. Dhibbaan dhibbatti ni beekta ragaan takka takka sitti dhufa jeetii yaada. Kanaa wal qabe. Kana keessatti kan sirriitti akka itti ranaa ibsitu barbaadu yoo galillee deeggaraa mootummaati waan mootummaa deeggaruuf jedhanii mootummaa jalatti dhufachuun kun maal fakkaataa yaada ja'uun ibsachuu barbaada. Yaadni kiyya kana haafe gaala duras dubbatanii galatoomaa deebinee wal arguu kiyyaaf. Galatoomi ulfaadhu jawween waan amma wal marate tuttuqxaa takka alii kenneetiniin jirra abduu seefaa abooda itti aansina. Ali wallo dubbadhu hin dheeresi. Ali. Okay, ye sila caalaa ol naabutte natti tola. Caalaa fi hin jiru sagaleen kiyya caalaa yookaan maamma shurrubbee jara kana lama keessaa tokkollee sila ol naabutte natti tola.
Okay, waan amma deemaa jiru irratti xiyyeeffannee yoo dubbanne waan hedduu nama gaddisiisa gaa kan namoonni beekaa. Wanni kun diddeebi'ee marsaa takka lama qofan miti waan hedduu diddeebi'ee nu dhufaa jiru. Keessaa'u annama gartee na beekta asli annama gandummaa yookaan waan amma ajandaa deemu kana keessaallee harka qabumme jalqabarraa kaasee hanga yoonaa kanatti illeedha. Gaafa duraatillee suumaa wajjiniin akka wanni kun dhaabbatu hedduu yaalii godhaa turre. Namoota tokko wajjiniin illee hedduu gurubbii taanee karaa waassaappiitiin illee hedduu akka wanni kun dhaabbatu jalqabumarraa hedduu yaalii godhaa turre. Wanni suni wal nuuf hin qabne. Haa ta'uuti akkuma ta'eefuu dhaabbatee qabbanaa jennee turre nutti tolee turre alhamdulillah jennee turre amma immoo bifa addaatiin nutti deebi'ee. Wanni amma deebi'aa jiru kun ka'eetti isaati. Yaa Caalaa Hussein akkasuma Maamad Shurrubbee. Lakkoofsa isaa barbaadaa ture yoo ganam dubbadhu. Caalaa Abaabuu darbadhu yaa. Amma wanni kun ka'eessi isaatii eessaa dhufte? Baalageen bakka hunda jirti. Baalageen Walloo keessallee ni jirti, Arsii keessallee ni jirti ni beekna. Garuu ka'eessi waan kanaa yeroo mara Oromoo kutaa hundaatti fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa kana keessatti Oromoo kamtu baay'ata? Arsii, Walloo, Jimmaa, Harargeedha. Uummata kana hundatti kamtu yeroo hunda quba laatee kamtu yeroo hundatti bu'aa jira waan jedhamu kana waliinuu beekna. Maqaa kutaa kamii dhaate? Ani amma Arsii yookaan Walloo hin jedhu. Sababi maaraga dabalaniif makiinaa jijjiiraniif. Namichi hin dhiifne deemeeti guyyaa adii nama ajjeese makiinaa keessa kaayatee farshoo dhugaa ture. Haqa namaati. Hidhaniitiin bishaanitti darban. Gurbaa hidhanii bishaanitti darban san jechuudha. Amma bikka seenuu dhabee barbaadamaa jiranii hidhama. Dho'isamuu hin danda'u. Jootas deeman kana keessa ministeerotaatu hidhamuu deema. Komishinarootaatu hidhamuu deema. Amala mootummaa siimuu amala mootummaa ta'anii sirriitti hin dheeressu. Mootummaa fi boo'iraan jaldeessaa saadaa jaldeessaa jedhamuun guddaan kun jiraami. Takka amalli isaanii. Gaafa qeerransi dhufe dura iyya boo'iraan jaldeessaa ni iyya. Itti aanseeti damee mukaa mureetii ofirraa ari'uudhaaf darba gamaa gamana sodaachisuudhaaf. Gaafa qeerransitti ol siqe dura ilmoo xixiqqoo fuudhee gad darba. Itti aanee jaartii fi darbatti. Itti aanee ni albaa gaafa kan nyaatamaa jechuudha. Zini galee mootummaa namni mootummaa abdatee lubbuutiyyaan isin qabsiisa. Each and every one of you warri kirimaana kan hojjettan biyya keessaa biyya alaatitti akka amma duraatti afoonaa illaahin waliin dabarru. You will face justice. Kan waan mana hidhaa amal lama taa'eetiin itti qophaa'e. Keenyaa amal sadi taa'eetiin itti qophaa'e. Bloonaan keessaa yaasuu jira siistama san taphni akkasiin jiru. Mee ati dhiiraa Jarmanii taa'itiin ilmaan Oromoo wal ficcisiisi ajjeechisi. Mee ati dhiiraa